Urjii Afrikaa gurraachi boone Abbabaa Biqilaan mo'achuu barree. Hashamaa harka fuune daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo lafa jirtan maratti salaamtaan teenya sinaa geessisuun jechaa guyyaa har'aa viidiyoo sirba ajaa'ibaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Sirba kanas akka armaan gadiitti kan dhageessan ta'a. Sirbi kunis sirba Caalaa Bultumee kan atileetota Oromootiif kan weelliseedha. Sirba baay'ee namatti toludha. Akkuma Baqqalaa Garbaa jedhetti artistoota keenya ofirraa moggatti dhiibuu osoo hin taane ofitti qabnee kunuunsuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf sirba kanas akka armaan gadiitti kan inni isiniif dhiyeessu ta'a. Daawwadhaa ittiin bashannanaa isiniin jecha chaanala keenyaaf namoonni haarawaa taatan laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Amma kallattumaan gara viidiyootti kan seenu ta'a. Viidiyoocha waliin turtii gaarii. Daraartuu tulluun milkoofne siniin kabajaa arganne arbii hundarra mul'anne hunduu gammadaa gammanne. Hojiileen nu boonsii ta'an sababii gammacheeftan mo'achuudhaan sin beekna atileetota keenya. Mul'attee faajiin keenya dhaloota fakkeenya galatoomaa jenneerra gammadee sabni keenya. Urjiilee gurraacha Afrikaa nu boonsan guddaan gatika Abbee Biqilaan kan dhufe Hayilee Gabrasillaasee itti fufe. Gammadee siniin kan maqaa argate ol kaatee faajiin mirmirraan sirraa jeffatee addunyaan. Walgeenyi irraa bu'aa sarginee gatii dadhabbii siniin obsinee ilmaan biyya koo nuuf taatan ergoo durii hangarraa.